raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaabasaa Waaqjiraati. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru furuu irratti ijjannoo qabu laalchisee ibsa baase. Akka ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa ba'e addeessutti ABO'n karaa nagaatiin rakkoo Oromoo hiikuudhaaf yeroo kamiyyuu qophiidha. Akka mirgi uummata Oromoo fi uummattoota biroo kabajamuu fi biyyattii keessatti nageenyi dhufuuf faluuf jecha mootummaa Itoophiyaa waliin haal duree tokko malee bakka qaamni sadaffaa jirutti mari'achuuf yeroo hedduu akka yaalaa ture addi bilisummaa Oromoo addeesseera. Ibsa kana keessatti addi bilisummaa Oromootti dabaluunis yaaliiwwan araaraa yeroo adda addaatti jalqabamanis otoo hin milkaa'in kan hafan mata jabeenya mootummaa Itoophiyaatiin jedhee jira addi bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromootti dabaluunis amma yeroo haalli isaa mariif mijaawaa ta'e kanatti yoo mootummaan Itoophiyaa cicha dhugaa qabaatee fi waraana nurratti labse nurraa kaase gadi teenyee karaa nagaa mari'achuuf qophiidha jedheera ABO'n. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waan mootummaa Itoophiyaarraa ABO'n eegu laalchisanis ibsa kennanii jiran. Mootummaa Itoophiyaa nulolaa bahe mootummaa yeroo jennu immoo biyyi addeessuun kan hoogganamu mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa kun lolarra jira. Waggaa 27 darban kana lubbuun biyya guyyaa dhabamaa jiru. Siviiliin otona fi ijoollee xixiqqoo otona fi ka ija addunyaa fuuldura jiruu fi ija uummattoota Itoophiyaa fuuldura jirudha. Lolli Oromoo irratti labsamee jiruu fi adda bilisummaa Oromoo irratti labsamee jiru. Lola kana furuu fi ejjennoo ifaa qabatee akka waamicha keenya kanaaf deebii akka mootummaatti nuu kennu ka barbaadu. Sana booda wal haasaatti kennu karaa keenya qophii ta'uu keenya bakka gareen sadaffaa jiru haal duree tokko malee karaa keenya qophii ta'uu kunoo ibsine kana ka mootummaa Itoophiyaa irraa eegu. Addi bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen akkasuma ibsa baaseen akka hubachiisetti Muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan paartii EPRDF kan yeroo dheeraaf mirga uummataa ukkaamsaa turerraa waan filatameef amantaa guutuurraan qaban. Ta'us waan gara fuulduraatti gochuuf jiran dheenyatti hordofaa jirra jedheera addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen. Gaaffin uummata Oromoo deebii qajeelaa haga argatutti qabsoon karaa hidhannoo taasifamu jabaatee akka itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa torban darbe fudhate laalchisee akka nuuf ibsetti ABO'n yeroo kamiyyuu qabsoo uummata Oromoo fuuldura tarkaanfachiisuuf ciiseen bulu. Haala mijataa argate hundatti fayyadamee diinatti duulee jiru ofirraa deebisuu irratti hojjechaa jira. Tarkaanfiin haala anjaa isaa lolaan haala anjaa eeggatee haala sa'aan irratti kan inni loluu haala sa'aan jetti lolli kun kaaddaansituu miti. Akka miseensi waraana bilisummaa Oromoo nuuf ibsetti kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoof gaachana ta'uudha. Kanaaf kabeebsaan kamiyyuu kaayyoo irraa duuba isaan hin deebisu. Biyyattii isaan keessatti jijjiiramni kan dhufu yoo sirnichi sun guutumaan guututti badee sirni haaraan gad dhaabbateedha. Kanaaf achumatti warrumti kanneen nama nyaataa turan, warrumti kanneen nama ajjeesisaa turan, warrumti kanneen biyyaa nama godaansaa turan, warrumti kanneen qe'eerraa nama buqqisaa turan. Isaanuma bakka jijjiiree bakkumsanatti isaanumti wal deebisanii kanaaf egaa namni jijjiirama dhufa jedhee eegaa akka dhaabattis ta'ee akka waraana bilisummaa Oromootti jijjiiramni nuti irraa eegnu tokkollee hin jiru yoo ka durii caale malee waan sanaa gadii waan ta'eef hin jiru. Gama kaanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf gumaachi taasifamu jabaatee itti fufuusaa oduun nu ga'e addeesse. Oduun Oromiyaa lixaarraa nu ga'e akka hubachiisutti uummatii fi maadheeleen adda bilisummaa Oromoo naannoo lixaa jiran waraana bilisummaa Oromoo qabsootti jiru jabeessuuf gargaarsa godhan jabeessanitti fufaniiru.
Haga yoonaattis gargaarsi karaa adda addaa walitti qabame gara qarshii 46,000 fi 600 ol akka ta'e gabaasti kun addeesseera. Gargaarsa uummati bifa adda addaan kenne kana waraanni bilisummaa Oromoos galata galcheera. Gumii waaqeffannaa addunyaa waggaa 10ffaatti hundeeffame Norway Bergen keessatti kabajuuf akka jiru beekame. Gawaan waggoota kurnan darban jechuun bara 2008 hanga bara 2018 keessatti hojii aadaa fi amantii Oromoo guddisuu, beeksisuu fi babal'isuu irratti bobba'ee jira. Ayyaanni yaadannoo waggaa 10ffaa kunis hojii jaarmichi waggoota kurnan darban keessa hojjate kan deebi'ee ilaaluu fi akkaataa itti jabaatee itti fufurratti kan mari'atudha. Ayyaanni kun waxabajjii 22 hanga 24 bara 2018tti akka kabajamu beekameera. Gumii waaqeffannaa addunyaa jaarmiyaa dhimma aadaa fi amantii Oromoo guddisuuf yeroo jalqabaa biyya alaatti hundeeffame ta'uun kan beekamu. Manidhaa maakalaawwii cufamee hidhamtoonni manidhaa san keessa turanis gara manidhaa biraatti dabarfamuun beekame. Guyyaa kaleessarraa eegalee hidhamtoonni maakalaawwii keessa turan gara buufata poolisii Finfinneetti dabarfamuu beeksisaan ibsameera. Manidhaa kun akka cufamu walgahii Ihaadig irratti waliigalamuun kanaan dura ibsamee ture. Haa ta'utii haga guyyaa kaleessaatti manidhaa sana keessatti lammiileen biyyattii keessaayyuu Oromoon addatti keessatti dararamaa jiraachuun beekamaadha. Ammas haga sirni wayyaaneen jijjiiramnetti manidhaa tokko cufanii manidhaa biraa banuun gidiraaf iraarsaa lammiilee irra ga'u kan hambisu akka hin taane beekamaadha. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kawwaalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Kun qophii keenya ebila torba bara 2018tti dhaggeeffattoota keenya qophii waarii marii guyyaa har'aa keessatti ayyuu tokkoon qabadhee dhiyaadde.
Hayyuun kun bara jireenya isaanii guutuu dhimma Oromoo irratti nama hojii guddaa hojjechaa jirani. Seenaa Oromoo, siyaasa Oromoo, aadaa Oromoo irrattis qorannoo bal'aa gaggeessaniiru. Keessumaa Oromummaa kan ilaallatu irratti nama dura ba'ee kitaaba barreessee fi barruulee adda addaa qopheessee waa'ee Oromoo kana bal'inaan uummata Oromoo fi saboota biraaf dabarsan keessaa tokko. Isaanis Dr. Asaffaa Jaalataa jedhamu. Dr. Asaffaa Jaalataa bara jireenya isaanii irra guddaa waan Oromoo kana abukaatoo ta'anii dubbachuu, addunyaatti beeksisuu fi falmuu irratti hojjechaa jiran. Deeggarsi isaan qabsoo Oromoof qabanis kan haala irratti hundoofnee fi haga qabsoon Oromoo galma ga'utti karaa hundaan bira dhaabbachuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e hojii isaaniirraa guyyuu kan hubatamu. Dr. Asaffaa Jaalataa muuxannoo fi beekumsa qaban kana dhaggeeffattoota keenyaaf akka qoodaniif qophii waarii marii har'aa keessatti afeereera. Duraan dursee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galateeffachuun barbaada. Anillee reediyoo keessan irratti akkanaa ta'uuf waan affeertanii fi galatoomaan jedha obbo Daabas. Hedduu fayyaa ta'a. Mee Dr. Asaffaan kun eessaa ba'anii? Waan Oromoo kana maaltu akka isaan akkanatti jaalatan isaan godhe? Waa'ee Oromoo kana rakkoodhuma uummata Oromoo irra ga'uu yeroon ani mana barumsaa galee waa'ee keenya hin barannu, waa'ee namaa nutti himuu, soba nutti himuu, yeroo baay'ee barumsi illee natti mi'aawu didee abbaa koo wajjin illee baay'ee mari'adde. Abbaan koo akka baradhu barbaada baay'isee. Yeroo naqee maali waan isaan barachaa jiran kunoo gatiin qabu, badaa namatti mi'aawu jiru. Lakki ilma koo baradhu, yoo baratteetu waan nama jallise illee yoo argite, waan badaa illee yoo argite qajeelchuu dandeessa. Yoo hin baranne waa argachuu illee hin dandeessu. Baradhuuti biyya kana keessa barumsa jiru fixadhu naan jedhee baay'ee yeroo hundaa deddeebisee na gorsee. Yeroon egaa ijoollummaadhaan ol ba'ee gara high school kutaa lammaffaa kana galuu caalamattuu nama jibbisiisaa deema. Ani waa'ee seenaa waa'ee hawaasaan jalladha. Baay'ee baruun barbaada waa'ee seenaa waa'ee hawaasaa. Kan nutti fanu waa'ee biyya namaa, waa'ee Habashaa malee waa'ee keenya waan tokko illee hin beeknu. Amma ijoollummaadhaan Oromoon guddaa ta'uu isaallee hin beeknu nuti. Ani hin beekun ture. Ani yeroo iddoo dhaladhe Wallagga keessatti iddoo Giddaa jedhamu Najjoo keessa jira. Achi ba'ee yeroo Najjoo dhaqu Najjoo dhaqee Naqamteen yookiin Naqamteen barumsa naqu Oromoon ammoo kanatti fakkaachaa ture. Baradhee awuun barachaa deemu seenaan jaaladhaa, seenaan baradhaa high school faggeetti. Gaaf tokko seenaan nu barsiisa namichi tokko Viikee Sharmaa jedhama. Nama seenaa nama barsiisudha. Baay'ee nama kolfisiisa. Waa'ee Minilik kanatti kilaasii kutaa 11 keessatti Minilik biyya ijaaree modernaayizerii nama cimaa jedhee nu barsiisnaan. Mr. Sharma gaaffii qaba jennaan. Mee gaaffii kofranaa deebisennaan mina gaafadheedhe. Maala waa'ee Minilik kana dhaga'ee hin beeku. Biyya ijaaruu isaas hin dhageenye namni dubbatu hin jiru. Eessaa fiddee nu barsiista wanta kanaa hin gaafannaa. Kolfee du'eetu asan fedheennaan. Akka hojii koo kana qabaadduun barbaaddanaan jedhee ati immoo barachuun barbaaddaa naan jedhee kanaaf amma waa'ee kanaa dhiisiiti. Waanuma sitti jedhu himu kana baradhuuti qormaata darbiiti ol deemi baradhuuti gaaffii kana gaafadhu naan jedhe. Achi yeroon deebi'ee dhaqee Finfinnee kana galu yuunivarsiitii keessa galu waa'ee soba waanuma mi'oomne waa'ee Habashaa, waa'ee Amaaraa, waa'ee Tigree olaantummaa isaanii akka hin fudhannu nu barsiisu. Baay'ee naa liqinfamuu didee utuu kana jennu giseen yeroo nachi ogaa Oromoon hin jiru. Yuunivarsiitii keessa Oromoon nama xinnoodha. Warri xinnoon kun walitti dhufee ol mari'ata. Afaan keenya yoo dubbannu dalga nu ilaalu. Finfinnee keessa afaan haasa'aa deemnu dalga nu ilaalu. Amaarinyaa kanas badaa nutti simmiyooftuu dhimma ishee hin qabu. Afaan Oromoon dubbaddaa akkuma nutti guddadde. Baay'ee na aarsaa adeeme yeroo yuunivarsiitii keessatti baradhus dhiibbaa guguddaan nurra ga'ee yeroo ani yuunivarsiitii keessa baradhu yeroo tokko na yaadadhaa namichi tokko namicha Dean of School of Social Work dhaan social working baradhee
waa'ee uummata Oromoo Harar dubbata. Qottuun tokko du'eetu qottuu jedhee dubbatee naan yeroo nu barsiisu harka ol qabee maali yaa namichooti akkamitti qottuu jettaa qottuu jechuun nama qotee bulu jechuudha. Namni biyya akka yeroo hundi isaa qottuudha. Garuu warra achi jiran Oromoo Harar malee qottuun jedhaman akkamitti akka dubbattan nan nattaaree hojii ol falminee biiroo kottu nattaa seedee iraasa on jedhee achumaayyuu akkani barsiisaa yuunivarsiitii ta'ee leekchararii ta'uun fudhatamee turraan namichi kaanserii godhina jala. Yeroo yuunivarsiitii kana kan jiru hundumaayyuu underground Oromoo barattoota Oromoo keessa lixee jaarmaa Oromoo keessa lixee namni wallaansoo gadi hirmaachuu jalqabee waa'ee kanaan utuu jiru yeroo tokko namoota miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an qabuu jalqabanii hidhuu jalqabanii maqaan koo achi keessaa warra mul'ate keessa tokko akkuma hixaa ta'ee ala ba'ee achumaan ba'ee badeen na qabuuf jennaan. Egaa eegam jenna dhufe waa'ee Oromoon kun ani irraa fagaadde egaa qaamaan irraa fagaadde wallaansoon kun qaama koo ta'eera ani bilisummaa koo hin barbaada uummata Oromoo bilisummaa qabu kan jiruun karaa beekumsaan wallaansoo kanatti fufa kan jiruun wallaansoo kana ala taa'ee wallaansoo Oromoota biyya alaa jiran biyya Ameerikaa kan keessa jiran wajjin itti dabalamee waa'ee wallaansoo Oromoo keessa lixee beekumsi koo waan an baradhee fi fedhiin koo fi waan qabuun hundumtuu wallaansoo Oromoottidhaan ani wallaansoo Oromootu produusii na uumachuun hin danda'ama achuma keessaan ba'anii ijoollummaadhaa kaasee namoota bebbeekoo warra Oromoodhaaf kutatan isaan ilaalaan guddadhee dhossaatti nu wajjinaa isaanii nu gorsaa nu guddisanii wallaansoo Oromoo keessaa waan an dhufee fi muuxannoo jireenya keessaas jireenya keenya keessatti muuxannoon Oromoo ta'uudhaan waan nurra ga'e waan argeef karaa barumsaas karaa wallaansoos beekumsi koos akka wallaansoo Oromootti hidhamu jedheenanii murteeffadhee akkuma kanaananii qormaata gochuu barsiisuu waa'ee Oromoo barachuu barsiisuu Oromummaa guddisuu kan jedhu irratti hirmaachuu calqabee ittuma jaallachaan deemee ittuma fufee jechuudha gabaabaatti kana. Haasa'amee guutuu baay'ee ta'uu danda'ama. Dhugaadha hedduu waan kaaftan jireenya Oromoo hundaa bifa adda addaatiin kan wal fakkaatu keessa darbitanii. Dr. Asaffaa Gaamma mee ijoo dubbiitti immoo asinnaa deebinu qophiin irratti haasofnu waa'ee xiyyeeffannaadha. Qophiin kuni yeroo Oromoon sadarkaa ammarra ga'ee jiru kana ilaaltanii Oromoon sabni guddaan kuni maaltu akkanni akka ammaa kana hin taane isa dhorkee ture kanaan dura? Beektaa gaaffii kun gaaffii guddaadha. Nama hawaasa baratee fi ummati tokko sababa qaba yeroo itti ka'ee wallaansoo finiinsu. Ummati tokko wallaansoo finiinsuudhaaf duraan dursee waan isarra ga'e kana rakkoo isarra ga'e kana akka ummataatti akka nama tokkotu hin ta'in akka ummataatti baay'een isaa hubachuu qaba. Beekumsa qabaachuu qaba. Hubachuu qaba. Yeroo wallaansoo Oromoo jalqabamee ummata Oromoo gargar faffaca'ee akka ummataatti tun ta'in akka nama akkuma ummata facaa ummata waliin qabanne godhanii abashooti iddoo meeqatti kutanii amantiidhaan kutaadhaan waan fedhan gargar facaasanii kanarratti immoo akka ummati Oromoo barumsaan baranne godhanii akka inni wallaalaa ta'e wallaalchisanii seenaasaa aadaasaa wallaalchisanii ummati kun gadaantummaan akka itti dhaga'amu godhanii bara baay'ee itti rorrisaa turan. Kana warri hubatan Oromoon hammi tokko kana hubatanii wallaansoo jalqaban. Hawwi isaan jalqabanii ummati Oromoo ni bal'aan hin beeku. Akkuma Oromoon mammaaku minaan bishaate dura simbirrootu nyaataa jiran. Namooti baay'een beektooti kutatanii rakkoo Oromoo kana hubatanii wallaansoo jalqaban hin dhuman baay'een isaanii. Utuu yaadi isaanii uummata biraan hin gahin. Haa ta'u iyyuu malee iddoo adda addaatti wallaansoon ka'ee amma ititee uummata Oromoo bira ga'utti uummata Oromoo waanuma rakkoo kana akka gaariitti waan hin hubanneef ka'uu hin dandeenye ol qabate. Yoo ka'ees immoo faffaca'aa iddoo adda addaattitu lafa jiruttitu wallaansoo qaba malee ol qabatee akka uummataatti ni tokko harka ol qabatee wallaansoon qabaan ture. Hawuun kana jedhu uummata Oromoo garuu gara seenaa seellaatti deemnee ilaalle utuu kolonaayizdii tun ta'in utuu uummata Habashaan hin booji'amin uummata kun uummata cimaa uummata aadaa qabu
ummata of ijaaree of bushaa turedha. Haun kana sin jedhu. Gadaadhaan bulaa ture jaarraa baay'eedhaaf ummata cimaa, ummata nama sodaachisee, ummata alagaa ofirraa dhowwee biyya isaa Oromiyaa yookiin biyya Oromoo kan jedhu of jalatti seeraan sirna biyya lafaa irratti hin jirreen sirna demokraasii cimaadhaan bushaa turedha. Garuu egaa booji'amanii waggaa 100 itti roorrifame Oromootti. Namni baay'een kan akka gaariitti nu hubatan awwa colonization jennu salphaatti fudhatu namni baay'een. Fakkeenyaaf amma warri salphaatti fudhatanii Oromoodhaan Itoophiyaadhaa jedhu. Maaliif dubbiin isaan galleef maaltu Oromoo Itoophiyaa godhannaa jette deebisii kennuu danda'an. Fakkeenyaaf amma Awurooppaan naqee Afrikaa biyya baay'ee qabate. Afrikaa biyya baay'een Awurooppaa ta'aniiru. Inni Jarman qabate Jarman ta'eera. Inni Faransaayeen qabate Faransaayii ta'eera hin taane. Oromoonis akkasuma Itoophiyaa ta'uu waan hin dandeenye namooti booji'aman qabamanii baay'een isaanii mataa Itoophiyummaan dhiqamanii warri barate garri tokko wallaansoo Oromoo kanatti bishaan naqaa turan ammallee ittuma naqaa jiru. Wallaansoo Oromoo kan inni cimuu danda'e uummata biraa ga'ee kan inni tochuu danda'e wallaansoo Maccaa Tuulamaa, wallaansoo Baalee, wallaansoo Oromoo Harar keessatti karaa aadaa arfan qalloo kan calqaban achii ka'ee kan hundumaa walitti fidee lafa qabachiisee wallaansoo Oromoo akka tokko ta'ee ol duukaa deemu kan godhe adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo rakkoo guddaatu bara dheeraaf irra gahaa ture. Karaa tokko Tumaaleetu balleessuu barbaada. Karaa tokko uummata xixiqqaa adda addaatu balleessuu barbaada. Oromoon akkana ijaaramne nama baay'eetu barbaada. Oromoon maal godhanii roo maateriyaalii godhan hundumtu namichi tokko maal jedhe Oromoon akka roo maateriyaaliiti namatu baay'ee biyya irraa toshataa jedhe. Nama baay'eetu Oromoo irraa biyya toshachaa ture. Guraageen Oromoo Guraagee gochuu barbaada. Amaarri Amaara gochuu barbaada. Tigireen Tigiree gochuu barbaada. Adareen Oromoo Adaree gochuu barbaada. Baay'eellee godhaniiru dhugaadhumatti na fudhan. Kanaaf uummata Oromoo akka ilaalcha tokko qabaatee dammaqee akka ol duukaan deemne bara baay'ee irratti hojjetamee ture. Haa ta'u malee wallaansoo kutannoo wallaansoon ijoollee Oromoo gootee adda bilisummaa Oromoo godheen yaadi Oromummaa jedhu sabboonummaan Oromoo ol ba'ee mul'achuu calqabe. Gaafa inni ol ba'ee mul'achuu calqabu mootummaan Tigiree biyya lafaarraa biyya impeeriyaalistoota irraa biyya Ameerikaa biyya Jarmanii biyya hundumaarraa ka'anii adda bilisummaa Oromoo rukutanii Somaaleen illee keessa jirti Sudaan illee keessa jirti. Adda Oromoo bilisummaa rukutanii buqqisanii balleessuudhaaf ka'an. Haa ta'u malee wallaansota Oromoo waan isaan facaasan sunis 91 kaasee eegasiis kaasanii biyya alaas ta'anii waan isaanitti facaasan utuma bishaachaa deemuu ija godhachuu calqabe. Kanarratti immoo Tigirooti mootummaan Tigiree utuu Oromoo guuree ajjeesu Oromoo lafarraa fudhatee irra deeme. Oromoo baay'een sirnuma Tigiree kana keessatti waa argachuu dandeenyaa, hojiin jiraachuu dandeenyaa jettee demokraasii isheen jettu soomanii kan nuu taa'anii duukaa deemaa turan. Haa ta'u malee Tigireen waan tokko illee dhiisuu hin dandeenye. Lafarraa fudhattee nama kana kaan ajjeeftee namoota bebbeekaa aansitee irra deemtee lubbuu keessaa baaftee karaa tokko karaa olaansoon waa'ee Oromummaatti himaa waan Tigireen itti hojjettu hundumtuu jabaatee bara dheeraa booddee Oromoon akka uummata tokkootti garaagarummaa isa jiru karaa amantaa jiru kutaadhaan isa jiru waan adda yaada hamaa uummata biraan irratti facaase. Isa namni biyya irraa toshachuuf ka'ees hundumaa irra aanee yeroo waggaa 3 kana keessatti wallaansoo uummata Oromoof warra lubbuu qaaliitti kaffalanii waggaa 26 waggaa 30 dhagaa ta'anii reeffa isaanii simbirroo fallaatti nyaatteef galati guddaan isaaniif haa ta'u wallaansoon Oromoo uummata Oromoo bira ga'ee uummata Oromoo amma fudhatee ka'e jechuudha. Egaa waan nama gammachiisu addi bilisummaa Oromoo warri Oromoo lolan warri biraanis wallaansoon Oromoo bira ga'ee uummata Oromoo hankoo ta'ee fudhatee ka'eera. Kanaafituu yeroo dheeraa fudhatee sababa baay'ee qabaa. Yeroo dhiyootti deemanii fixuun hin danda'amu sababa kanaa. Kanaafituu ammana ture Oromoonis namuma yeroon isaa mijateefitti historical conditions, structural conditions wanta barbaachisu hundumaa geenyaan amma Oromoon tokko ta'ee ol qabatee ka'e kun baay'ee nama gammachiisa. Anaan baay'ee na gammachiiseera. Hedduu fayyaataa waan hedduu kaastan Dr. Asaffaa. Mee namni tokko dhufee
uummati Oromoo gaaffiinsa bilisummaadha waan jettaniif akka hayyuuttis akka nama Oromoottis akka nama waan adda addaa ilaalee waan kanatti amantaniif qabxii 4-5 kaasame akka mataatti maaliif hoosiniin jedhe nama tokko amansiisuuf yookaan itti himuuf maaliif Oromoon bilisummaa fudhate jettanii qabsoo karaa kanaan gaggeessitu yoo jedhe. Fakkeenya otannoo nan calqabaa mana qabna atis mana qabdanis mana qaba miti. Mana keenya irratti abbaadha nutti miti. Namni alaa dhufee mana keenya maatii keenya keessatti nooya jiru hin danda'u. Akkasuma Oromoonis lafa isaa irratti afaan isaa irratti aadaa isaa irratti namni biraan namni Oromoon ta'e nooya jiru hin danda'u. Kanan inni gochuu danda'u yoo ofii isaa bilisa obbaasee biyya isaa Oromiyaa dhuunfatee aadaa isa barbaadu sirna ittiin ofiin bulchu kan barbaadu seenaa isaa isa barbaadu akka barbaadetti hiikkatee itti amanee yoo ittiin jiraachuu danda'edha. Yoo namni biraan dhufee lakkii akka jechuu hin dandeessu hiree kee ofiin murteeffachuu hin dandeessu anatu sii beeka demokraasiitu nafsi kenna jedhe ta'uu hin danda'u. Demokraasii illee namni Oromoo barsiisuu hin danda'u. Demokraasiin mataan isaa waan itti nama gowwoomsan ta'e biyya Itoophiyaa keessatti biyya impaayera Itoophiyaa keessatti takkiin sooshaalizimii nama gowwoomsu takkiin demokraasiin nama gowwoomsu. Demokraasiin maali yoo jettee demokraasiin akka afaan faranjiidhaan contested conceptidha. Demokraasiin baay'ee waan itti nama soban waan sobaati. Fakkeenyaaf amma demokraasii biyya lafaa baay'ee baradheeran. Biyyan kee jiraadhu kana keessatti utuu garbummaan jiru demokraasii faranjiitu jira. Utuu garbummaan jiru nama segregation of keessa ari'anii iddoo tokkotti gashanii iddoo iyyuma keessatti namni biraan gurraacha akka jiraatu jira. Utuu demokraasii jedhaniitu genocidein committed ta'e indigenous people irratti. Demokraasii utuma demokraasii jedhanii namni bal'aa namni baay'een isaa hiyyeessa waan qabu nama baay'ee rakkatutu jira. Akka demokraasiin soba ta'e warra demokraasii hojjetamu biyya hin jirru keessatti demokraasii warra sooressaatu akka waliin lollee waliin maratee ittiin bulchu. Amma biyya Abisiinee keessatti warra demokraasii jedhanii waanuma akkanaati. Duraan dursinee Oromoo baay'een biyya Itoophiyaa keessatti sooshaalizim jedhan. Kun hundumtuu sooshaalizim demokraasiin akka Oromoon lafa isaa hin qabaanne akka Oromoon afaan isaan waan barbaadu hin godhan akka Oromoon Oromiyaa irratti abbaa biyyaa hin taane akka Oromoon mootummaa mataa isaatii hin ijaarranne waan godhaneefitu kanaafitu Oromoon bilisa ba'uu qabaa. Biyya isaa irratti mootummaa barbaade ijaarrachuu akka barbaadetti ijaarrachuu seenaa isaa akka jaallatetti himachuu akka uummataatti eenyu tokko warra isa miidhuu dhufarraa ofirraa rukkutee deebisuu akka uummati hundumaa biyya lafaa irratti jiraachuu waan qabuuf Oromoon bilisa ba'uu qabaa jedha. Hedduu fayyaa ta'a. Ija hayyuutiin yoo ilaaltan amma gabrummaan kun hiikni isaa maa'inni? Garbummaan hiikaa baay'ee qaba. Garbummaan tokko namni gurguruudha. Fakkeenya amma nama fuutee gabaatti keessa gurguruu waan akkanaatu Oromoo baay'ee irratti ga'ee ture. Namni baay'een illee dubbachuun barbaada waa'ee kana. Garbummaan lammaffaan immoo waa haqa itti qabdu sirra haqanii lafa keessirraa fudhatanii albuudaa keessirraa fudhatanii yoo barbaadan si ajjeesanii yoo barbaadan si fannisanii yoo barbaadan afaan kee balleessanii yoo barbaadan akka itti dubbatu dee'aa namni tokko sirratti mootummaa qabaatu sirratti waan jaallatu jettu kun garbummaa jedhama. So garbummaan sadarkaa baay'ee qabaa jechuudha. Kun hundumtuu Oromoo irratti ga'eera. Oromoon ammi tokko garba ta'ee gurgurameera. Oromoon baay'een salafirraa fudhatamee namaaf akka qotu namaaf akka hojjetu godhameera. Oromoon yoo gibira kaffaluu dhabe ijoolleen isaa intalli isaa fuudhamee gurguramteetti. Oromoon yoo ka'ee waan tokko dubbate ajjeefamee lafarra godhatameera. Minirikfaa maal jedhee gaallaan bihoon magdalli tikkilaa idilleen jedhe. Oromoon nama miti jedhanii Oromoon nama namaan gadiiti jedhanii waan fedhe godhaniiru. Kun hundumtuu Oromoo irratti ga'ee waan jiruufi Oromoon sirna garbummaa jala jiraachuu hin danda'amu. Warri gabrummaa gaggeessan kun maal barbaada sirna sana geessanii saba biraa irratti fe'u? Fakkeenyaaf warra Adiis fudhachuu dandeenya. Yoo dhuma amma warra Habashaa Oromoo qabate kana maalirraa barbaadanii dhufani gara Oromoo? Deebii qophii kana ammoo torbee qabannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya qophii keenya waan hordoftaniif hedduu galatoomaa aga torbeetti nagaan nu tura.
hanga yoonaatti kan caqasaa turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.